tajwiid darsii torbaffaa geenyeerra. Innis immoo bakka kam keessa jirra jennaan waa'ee makhraja lisaanaa keessa jirra. Makhraja lisaanii keessa jirra. Makhraja lisaanii keessaayyuu lammaffaa dubbannee sadaffaarra geenyee jirra. Al-makhraju saalisu makhrajni sadaffaani wasaxu lisaani. Wasaxu lisaani jechuun immoo walakkaa arrabaatii jedhan. Wasaxu lisaan walakkaa arrabaa. Walakkaa arrabaatii jedhan. Wasaxu lisaan walakkaa arrabaatii jedhan. Watakhruju ni bahaa minhu isarraa ni bahaa salaasatu ahrufin jechuuni harfii saditu bahaa jedhe bakka sanarraa. Wa bakka sanarraa harfii saditu baha. Bootaa tokkichaa jechuudha wasaxu lisaan. Wasaxu lisaan maalitti ilaalee wasaxu lisaan jedhaa jira? Gara achaanu gara biqila arrabaa sanaa aqsaa godhee isa kanammoo maal gochuu barbaada? Wasaxa lisaanaa godhe walakkaa arrabaa. Watakhruju ni bahaa minhu sarraa salaasatu ahrufin harfii saditu bahaa jedhe. Tokkoffaan aljiimu jiimiidha. Jiim mee waamaa jiimiin jiim. Lammaffaan immoo washiinu shiiniidha jedhe qubee shiinii. Lammaffaan shiiniidha jedhe. Sadaffaan immoo walyaa'u yaa'iidha jedhe. Ghayrul maddi yaa'ii isii maddiyyaa hin ta'in. Yaa'ii isii maddiyyaan immoo eessarraa baati? Yaa'iin maddiyyaan eessarraa baati? Jawfi jenne dheengadda. Dhageessanii? Yaa'ii isii maddiyyaatiin dheengadda jawfi jenne. Har'a isii kanaanoo yaa'ii isii kanaanoo maal jennaan? Yaa'ii isii sanaa miti jechuudha. Isii gayrii maddiyyaati. Isiin wasaxa lisaanaatii baatu. Akkam jennee baamna jenne dheengadda. Jiimiinii fi yaa'iin kunii irra guddeedha waan walii keessa galtu keessaa tokko. Waan waliin nama fakkaattu argite ayyamma tad'u ayyam gara jiimitti achi dhaqaame ayyamma tad'u gaafa yaa'ii waamnu jechuudha. Qubee yaa'ii maaliif wal fakkaatu? Waan wal fakkaattuufiyyuu bakka tokko baati jechuudha. Waan wal fakkaattuufi qubettiin sun waan wal fakkaattuuf bakka tokko baati bahiinsa keessatti. Wal fakkeenyis yoo waamamiinsa keessatti wal fakkaatu xiqqoosi. Kanaafiyyuu adda eegamuudhaafiyyuu bakkisii kanaaf baramuu barbaachisee jechuudha. Qubetti modheen gadda walii himnee turre yaadadha. Akkaataa seerri qubeen itti bahu isii kana yaadadha. Akka hin daganne qubee kana. Quraanuma qara'aadha ittanii qubee isin dide akka sana galchitanii baasuu qabdan. Hamzaarra galchitanii shaddaa irra galchitanii aliif irra galchitanii achi kaatanii shaddaa irra galchitanii yoo inni dide jechuudha. Maashi al-makhraju raabi'u jettaani makhrajni arfaffaan immoo haafatu lisaani jennaan immoo haafata lisaanaati. Haafata moggaamuu lisaani arrabaatii jedha. Ma'a maa yaliihi jechuun ma'a wajjin maa yaliihi maa yaliiha waan itti aanu wajjin minal adraasi adraasirraa kan ta'e adraasi jechuun ha'oorraa jechuudha. Minal adraasi ha'oorraa yamiinan mirga ta'us aw shimaalan bitaa ta'us ob argitanii ob garatti gar tokkotti achi dabee baha jechuudha bakki isaadha. Daadii nuti arrabarraa baafnaami seerri isaa sila arrabarraa bahuu qabu. Bakki inni irraa bahuu qabu eessa? Ha'oo gara bitaa yookaan gara mirgaa bakka sanarraa bahuu qaba. Amma namni waladaalliin jedha. Waladaalliin daalii isa kaanitti fidee jechuudha. Sanaa miti sila maal ta'uu qaba? Baatii ta'uu qaba. Waladaalliiniin hiiki isaa maanni? Waladaalliin jechuun hiikti isaadhaa adda adda. Argitanii? Qubeen gaafa dhaqee qubee biraa dhaqe fakkaatee ma'anaa biraa fida.
wanni inni adda baasuu barbaadameef ma'anaa biraa dhaqee kenna. Kanaafuu daadiin adraasa ha'oo gara bitaa yookaan gara mirgaatii bahaa jedha. Watakhruju ni ba'a minhu isarraa immoo abbaadu daadiin achii bahaa jedha. Abbaadu achii bahaa jedha. Irra guddeessi immoo gara kamii ba'a? Mirgaa fi yookaan bitaa jenneemi beekamaan yookaan wal mashhuuru ashimaalu. Irra guddeessi beekamaan gara bitaati. Bakki inni irraa bahu jechuudha. Garri inni irraa bahutti namaa laafu gara bitaati. Wala daalliin jennee achii baasuu qabnaa jechuudha. Al-makhrajul kaamisu jettaniini. Al-makhrajul kaamisu makrajni shaneessaanii adnaa haafatil lisaani. Adnaa dhihoo haafatil lisaani jennaan immoo moggaa lisaanaati. Ilaa muntahaa xarafihi hamma xumuraa xarafihi jechuun immoo hamma qaccee arrabaatti jechuudha. Hamma achi gahutti. Ilaa muntahaa xarafihi jechuun hamma dhaqee achi gahutti jechuudha. Ilaan kun keessa kenniti moo? Ilaan keessa kenniti moo? Daarichaa kenniti jennaan ilaanoo hamma kam? Karajtu minal basirati ilal kazaa gaafa jenne hoo hamma daarichaa sana keessa kenniti daarichaa kenniti. Maal jedhan cinaa moo maal jedhan? Eewwa. Kanaafuu yoo baada makhraji daadi eega daadiin bahee ka'e. Eega daadiin bahee ka'e jechuun daadiin haafaa lisaanaarraa baafnee kaanee akkasuma hoo qubee isii kana haafatil lisaaniin immoo achumatti dhihaattee moggaadhuma arrabaa taatee kaatee hamma ilaa muntahaa xarafihi hamma xumura arrabaatii baate. Maaltu baate? Watakhruju minhu allaamu laamii baatii jedhe. Baada makhraji daadii eega daadii baaftee kaatee ab jedhii ka'iiti laam jedhime. Laam qubee laamii waamime. Xiqqoodhuma si as siqataame isa sana gara bitaatti darsite. Isa kana hoo laam gara xarafa lisaanaatti abbuttee jechuudha. Kanaafuu watakhruju ni ba'a minhu isarra allaamu laamiin ni ba'a. Yamiinan aw shimaalan. Laamiin immoo yamiinan aw shimaalan jechuun mirgaa fi bitaadha yookaan laam gaafa jettu laamiin meeqamitti qaraata? Laam an yaquulu lu yeroo jettu sana arrabni kee maal ta'a? Kun muntahaa xarafii qaccee arrabaarraa jechuudha. Hamma sanatti bahaa jedha. Kanaafuu adnaa haafatil lisaaniidha dhihoo arrabaati ilaa muntahaa xarafii hamma dhaqee qaccee arrabaa gahutti baada makhraji daadi eega daadii baaftee kaate watakhruju minhu allaamu laamii baha. Daadiin baaftee kaate achumaan laamiin baaftaa miti. Makhraja isaa walitti dhihaataa jechuu barbaadeeti malee daadiin baasii ka'iiti achii ka'i laamiin baasisiin jechuu barbaadeeti miti. Maaliif? Makhrajni daadiitii fi makhrajni laamii walitti dhihaata jechuu barbaadeeti. Al-makhraju saadisu jettaani. Al-makhraju saadisu makhrajni jaheessaanii. Makhraja laami jettaani taxta makhraja laami biqaliilin. Taata jala makhraji laami makhraja laamiitii immoo biqaliilin xiqqoodhumasii abbutatee immoo watakhruju ni ba'a minhu isarraa annuun nuunii ba'amu ammas annuun nuun jedhe moola nuun isa sila arrabni gara xarafaatti maramaa jiru nuuniin kun immoo maal taata? Nuun micuunumasii isa sila arraba martu dhiiftee nuun gara oliitiin bakka oliitiin walitti ga'ee muntahaa xarafiin keessa jira. Muntahaa xarafiin keessa jira laas keessatti. Qaccee arrabaa jechuudhaame. Argite xumura arrabaa jechuudha. Inni suni keessa jira. Achi maaltu ba'a? Annuun nuunii bahaa jedhe. Makhraja sii sana keessa. Amma makhraja meeqa dubbanneerra?
makhraja jaha dubbannee kaan am isa dheengaddaatii walitti makhraja jaha dubbannee kaan qubee moo meeqa baafnee kaan lama meeqa dubbannee kaan makhraja shan dubbannee kaan dhageessanii makhraja shan dubbannee kaan makhraja jaha dubbannee kaan qubee jaha dubbannee kaan makhraja moo meeqa dubbannee kaan am makhraja sadi duwwatii dubban ila maaliif al makhraju saalisu irraa kaafne ka achi meeqa baajen sadi baajenne qubeen eshi makhrajni isaa moo tokko haafatin lisaanii qubeen tokko makhrajni tokko meeqa walitti afur makhrajni lama qubeeno afur ammas haafati adnaa haafatin lisaanii asii oo maaltu baa qubeen tokko makhrajni tokko eshi taata makhrajin laamii qubeeni tokko makhrajni tokko qubeen jahaa makhrajoo sadi dubbanne makhraja afur dubbanne kaane jechu wa makhraja afur dubbanne kaan kanaafuu makhrajni lisaanaa isa dheengaddaa lamaan itti daballee meeqa makhrajni lisaanaa meeqaan geenyeer ja'aan geenyeerra makhraja lisaanaa qubee oo meeqaan geenyeer jahaa isa qubee jahaan ammaatti naa dabalaa ka qubee lamatti naa dabalaa qubeen meeqa gaheer qubeen immoo saddeetii jechuudha qubeen immoo saddeetii jechuudha isii kana hin dagatinaa walitti hin dagatinaa isii kana akkas isiniin jedha asuma irratti isinirraa dhaamna waan borgaafiin jiruuf haadaa wasallallaahu wasallim alaa nabiyyinaa muhammad wa alaa alihi wa sahbihi ajma'iin gaafii isii borii immoo bareechaati itti qophaahaati kottaa isiniin jedha qubeen kun yoo adda hin bahin yoo qubeen kun adda hin bahin amma inni ulfaatti wanna kanaa kun kana qabadha isin gaafii sodaadhaan yoo ka qubee kana yoo addan baasin amma soo wanni kun xiqqoo ni ulfaatti jalqaba qubeen adda bahuu qaba kanaaf iyyuu akkas isiniin jedha gaafii immoo hin sodaatina dhageessanii gaafii hin sodaatina sheekni tokkotu jirani wallaa gaafii yeroo nama gaafatanu isa kitaabarraa naman gaafatan sammuu keessaa dirqama hifzii nama gaafatu dirqama yeroo waa nama gaafatan dirqama hifzii nama gaafatu ammas maanni wannan isiniin jechuu barbaade wanni kun waan baramee yookaan waan itti fayyadamamaa jiru waan ta'eef waan hubatamee qara'amuu qabu waan ta'eef isinillee itti xiyyeeffatanii akka gaafiitti illee baafattanii dhufuu qabdani ofiifi gaafii baafattanii fudhattanii dhufuu qabdan deebiis immoo qophooftanii dhufuufii qabdan maal amma wanni baratamu kun yoo nam tokko waan isin barataa jirtan kana yoo ka'ee isin gaafate yoo deebiin hin barataartaniif hin barataan jirtan kun namaaf galaa namaan galuume wama barataa jirtan amma fakkeenyaaf nam tokko dhufee har'a badhaasan si badhaasa naa qabadhaa gala badhaasan si badhaasa arkaanni salaataa waqtii shananii keessa geggeeffamu meeqaa siin jedhe amma fakkeenya arkaanni 14 immoo gaafataan jedhula waan kana gaafadheef hin qaba badhaasa badhaafamta arkaanni salaata waqtii shananii keessa geggeeffamu meeqaa siin jedhe birruma 50,000 si badhaasa yookaan silkiiruma tokkon si badhaasa jedhe har'a namni badhaasicha argatu hin jiru natti fakkaata akka kootti anumaa kaasee tokko maaliif badhaasa utuu hin taane gaafiidhumaa of qopheessanii deemuun barbaachisaadha gaafiidhumaa of qopheessanii deemuun barbaachisaadha keessatti yeroo ammaa fa'a gaafiidhumaaf of qopheessanii deemuun barbaachisaadha
gaafii qopheeffadhuu deemi. Deebiis qopheeffadhuu deemi. Utuun waa gaafatame narka jiramu narkan jiru. Isii kana qopheeffadhuu deemi. Eshi akkas isiniin jedha. Gaafii yoo qabaattan itti fufaa. Gaafii yoo qabaattan mee inshallah amma sagantaa keenya goolamne ayyee wal mee mucaa tokko jala kana harka baasaarti ol baasame. Yaa Rabbi maqaasa kana maqaasa akka Ingiliffaa kana fiddanii. Wal jabeeffadhaa moo ka jettu wayite wal jabeeffadhaa moo maal jetti yool? Barreeffama cina eewa. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaazi sadee gaddaa irratti gaafii 8ffaa jalaa maqaarajni bakka 3 ba'a jedhee akka halkiidhaa fi wasata halkii irratti hamzaan bakka 2 yoo ba'a. Hamzaan akkamitti adda baafanna hamzaa san? Hamzaa haadha wajjin hin ba'u. Haasan Eewa. kan ayinii wajjin hin ba'u sana. Kan ayinii wajjin ba'u. Inni kan ayinii wajjin ba'u amma bakka sana keessatti inni ayinii wajjin ba'u isa obboleessa jiimiiti. Jiimii fi haayin gidduun jiru. Inni ammaa sirriidha ustaaz. Fakkeenyaaf haadha hundi isaatuyyuu garuu gadi fageenya walirraa siqee baha malee. Eewa. Hundi haadhan jedhin kalaama fakkeenyaaf hundi haadhan jedhin jalqaba waamicha keessatti amma fakkeenyaaf mee haa isa kaa waamila haa halqii haa jennee waamna yeroo jalqaba waamnu isa haa jennee waamna. Inni waamame isa hamzaa wajjin ba'uudha. Isa hamzaa wajjin ba'uun waamama. Isa hamzaa wajjin haadha kunoo haa. Inni ayinii wajjin ba'u. Haa inni immoo haa amma addan baane. Baay'eera taatama tokko nama dibamate. Amma kanaafuyyuu qubee sana irra galchitan malee namaan galu amma haa jette haasa kam inni kun isa ayinii wajjin ba'u bakka sanatti maal gochuu qabdu jechuu qabdu. Ammas immoo haa isa kaan immoo haa jette haa akkasigaa suutumaan tartiibatti godhi tartiiba dhaggeeffadhuuti of dhaggeeffataa deemuudha bakka kana keessatti. Akkas inshallah rabbi isin haa kennu rabbi isin haa laaffisu. Kiyyaasuma goolabee isiniin jedha rabbi qooda gurguddaa isin haa baasu warra irraa fayyadamu rabbi isin haa taasisu. Hunda keessanuu isin haa bareechu isin haa milkeessu isiniin jedha. Darsii kabiraatu jira dudduuba kiyyallee darsii jira waan ta'eef asumarratti isinirraa gabaabbadhaa isiniin jedha. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.